Ashama akka mooltan sagantaan BBC afaan oromoo kibxata galgalaa eegalee guyyaarraa bakka pirezidantiin Keeniyaa argamanitti gareen telekoomii Safaarikoomiin durfamu mootummaa Itoophiyaa waliin Finfinneetti waliigaltee raawwateera. Hojii gaggeessaan Safaarikoom What we have been reassured the right policy framework. Imaammanni sirriin karaa abbaa taayitaa kominikeeshinii Itoophiyaatiin qophaa'ee akka gargaarsi nuuf taasifamudha kan nuuf mirkaneeffame. Naannoo Tigraayitti bakki hedduun fiixee beelaarra jira jedhan barreessaan olaanaa UN. Midhaan amma tokko akka hin saamamne gochuu dandeenyus amma garuu sanyaanne fixaa jirra. Harargee bahaa cinaaksanitti walitti buinssa dhalateen abbaa warraa 500 ol buqqa'uu pirezidantiin Faransaay kabalamuu fi kaanis jiru ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees bakkeewwan hedduu naannoo Tigraay keessaa fiixee beelaarra jiru jechuun himan. Qondaalichi maallaqni deeggarsaaf oolu saffisaan yoo dabalaa deemee fi ulaan deeggarsitti dhiyaatu yoo fooyyee malee haalichi kana caalaa hammaachaa deemaa jechuun ibsan. Gama kaaniin jiraattonni lixa Tigraay yeroo ammaa to'annoo humnoota Amaaraa jala jiran bakki jiran nageenya qabaatus hanqina midhaan nyaataan rakkachuu himaniiru. Qonnaan bultoonni BBC'n dubbise waan nyaannuu qabnu jechuun dubbatan. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Qondaalli olaanaa UN ergaa kana kan dabarsan dhaamsa Tiwiitara isaanii gubbaa maxxansaniini. Itti dabaluunis tarkaanfiin amma fudhannu uummata hedduuf dhimma jiraachuuf du'uutii jechuun ibsan. Faawundeeshiniin nagaa addunyaas qorannoo dhiibbaa waraana Tigraayin qaqqabe irratti taasiseen waraanni geggeeffame diinagdee fi sirna nyaataa naannichaa guutummaan guutuutti mancaaseeraa jedheera. Yaaddoowwan akkanaa yoo dhaga'aman kun kan duraa miti. Tibbana Tigraay kan daawwatan qondaalli olaanaa gargaarsaa UK akeekkachiisa wal fakkaataa kennaniiru. Gama kaaniin immoo lixa Tigraayitti nageenyi jiraatus jiraattonni dubbisne deeggarsi nu bira gahaa hin jiru jedhaniiru. Namoonni qaaftaa humaraa jedhamurraa dubbisne waan nyaatan dhabuu fi beelaaf akka saaxilamanis himan. Nuti qonnaan bultoota horii fi midhaan keenya milishootaan nu duraa saamamee jira. Ani horii 30tu na harkaa fudhatame. Amma wanta nyaannu hin qabnu. Ammas yoo milishootaan qabamne akka nu gadhiisaniif jecha birrii 5,000 nu gaafachuu danda'u. Gara shiree deemuu fi deeggarsa argachuu hin dandeenyu. Akka isaan jedhanitti hidhattootatu qabeenyaa fi horii qaban duraa fudhachuun akka hin qonnellee taasifamaniiru. Silaa akka fedha isaanitti gara shiree imaluu fi deeggarsa namoomaa argachuu fedhu ture. Ta'us karaatti dhorkamuu isaanii BBC'tti himan. Jiraataan nageenyaaf jecha maqaanaaf dhoksaa jedhan namni gargaarsa nuuf kennu hin jiru, namni hunduu fiixee du'aarra jira, haalichi hammaataa jira jechuun himan. Midhaan amma tokko akka hin saamamne gochuu dandeenyus amma garuu sanyaanne fixaa jirra. Bakkeewwan biraa deeggarsa barbaacha osoo deemnu akka hin ajjeefamne sodaanna. Beelli fi rasaasni lubbuu keenya yaaddoo keessa galcheera. Akka isaan jedhanitti konkolaattonni deeggarsa kennan yeroo darban argu garuu qaamni deeggarsi isin barbaachisa jedhee nu gaafate hin jiru jedhan. Naannoo lixaa fi kibba Tigraay yeroo ammaa hidhattoota naannoo Amaaraan qabamee jira. Naannichi lafa duraan humnaan nu jalaa fudhatame jedhe humnaan deebifachuu ibsee ture. Dhimma qonnaan bultootaa kan gaafanne bulchaan naannoo Amaaraatiin bakkichatti muudaman obbo Ishatee Damillaw yaaddoon qonnaan bultootaa sirrii akka ta'e mirkaneessu. Qondaalichi mootummaan federaalaa deeggarsa kennaa akka hin jirree fi naannoon Amaaraa qofti deeggarsa muraasa kennaa fi akka jiru himan. Dhimma kana irratti deebii mootummaa federaalaa hin arganne. Kana dura UN uummata naannichaa miliyoona 5.2 keessaa miliyoona 1.8 bira deeggarsa geessuu himeera. Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa fi dhaabbileen gargaarsa idila addunyaa lolli akka dhaabbatuu fi deeggarsi uummata bira akka ga'u gaafachaa jiru. Torban darbe BBC'tti kan dubbatan hoogganaan deeggarsa namoomaa dhaaba mootummoota gamtoomanii Mark Lowcock beelli Itoophiyaa bara 1977 ture deebi'ee dhufuu malaa jechuun yaaddoo qaban ibsanii turan. Mootummaan gama isaatiin kanneen deeggarsa barbaadan bira deeggarsa kennuu fi dhaabbilee deeggarsa idila addunyaaf haala mijeessaa akka jiru himeera. Dabalataanis dhaabbileen deeggarsaa hammi deeggarsi kennan xiqqoo ta'uu eeruun komataa ture. Guyyaa irraa gareen telekoomii Safaarikoomiin durfamuu fi Itoophiyaatti eeyyama hojii telekoomii irra aanee mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltee raawwateera. Sagantaa
sagantaan mallattoo kaa'uu har'a taasifame irratti daawwannaaf guyyaarraa Itoophiyaa kan seenan pirezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaatti akkasumas ministeerri muummee Abiy Ahmad argamaniiru. Garee Safaricom keessa dhaabbileen Vodafone, Vodacom, CDC Group akkasumas kaan doolaara miiliyoona 850 kan dorgommiirra aanan waggoota 100 ta'uuf tajaajilli teleekoomii Itoophiyaa harka mootummaa jala ture. Dhaabbata kana dhaabbilee dhuunfaatti dabarsuun qaama riifoormii dinagdee ministeerri muummee Abiy Ahmad eegalanidha. Hojiin kun Itoophiyaaf tajaajila teleekoomii qulqulluu lammiileef immoo carraa hojii akka banuu abdatama. Hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbata Safaricom Peter Ndeegwaa turtii addatti BBC waliin taasisaniin carraa bal'aa biyyattii keessa jiru abdatanii akka dhufan dubbataniiru. By 2022, sometime mid-2022, naannoo walakkeessa 2022 keessa tajaajila kennuu eegalla. Yeroo ammaa kana hojii qindeessuu irratti argamna. Kaampaanii biyya keessaa hojii nuuf qixeessuu fi Itoophiyaa gara dijitaalaatti ceesisuu hundeessaa jirra. Waggoota 4 jalqabaa keessatti hawaasa bal'aa bira qaqqabuuf haal dureewwan nuuf hayyaman irratti kan hojjennu ta'a. Kaayyoon keenya magaalotaa fi hawaasa baadiyyaa jiru dabalatee tajaajiluudha. Carraawwan hojii biyya keessaa uumuu irratti xiyyeeffanna. Walitti hidhamiinsa dhiyeessii fi oomishaa fi tajaajilaa irratti naannawa nuti keessa hojjennu keessatti qaamolee jiran waliin ni hojjenna. Dhimmi lammaffaan nuti hojjechuuf karoorfanne akkuma Keeniyaa keessatti nuuf milkaa'etti hojii daldalaa hojjennuun alatti rakkoolee hawaasaa kan akka barnootaa, fayyaa fi kan biroo furuu irratti ni hojjenna. Itoophiyaa keessatti yeroo adda addaa yeroo rakkoon nageenyaa mudate mootummaan intarneetaa fi tajaajila teleekoomii ni cufa. Kanas kan godhu lubbuu lammiilee baraaruuf akka ta'e irra deddeebiin ibseera. Gama kaaniin immoo yeroo ammaa kaaba biyyattiitti lolatu adeemaa jira. Wantoonni kunneen isin yaaddeessanii jechuun hojii gaggeessaa olaanaa Safaricom gaaffii gaafanneef deebii kana kennan. What we have been reassured is that there will be the right policy framework. Imaammanni sirriin karaa abbaa taayitaa kominikeeshinii Itoophiyaatiin qophaa'ee akka gargaarsi nuuf taasifamudha kan nuuf mirkaneeffame. Sunis fedhii hawaasaa akka guutnuuf kan nu dandeessisudha. Akka dhaabbata dhuunfaattis bilisaan akka sochoonuuf nu dandeessisa. Akkuma biyyoota kaan keessatti ittiin hojjennutti jechuudha. Lakkoofsa uummataa fi ulaagaawwan biroo yoo ilaalle rakkoo mudachuu malurra carraa qabnutu guddaadha. Dhugumatti yeroo biyya haaraa keessa hojjechuudhaaf deemtu rakkoon siyaasaa jiraachuu akka malu hubatteetu deemta. Rakkoo nageenyaa amma jiru dabalatee haala waliigalaa biyya sana keessa jiru qorachuu fi hubachuudhaaf akka nu dandeessisuuf gareen dursee ergame ni jira. We've also commissioned an independent report that has allowed us to understand the local environment. Dhaggeeffattoota keenya amma oduuwwan gaggabaabaan isinitti himaa. Eertiraan lola naannoo Tigraay keessa deemaa jiruuf Ameerikaa komatte. Xalayaa ministeerri dhimma alaa biyyattii Usmaan Saale mana maree nageenyaa UN'f erganiin Ameerikaan hafteewwan TPLF jedhan oolchuuf karoorfatteetti jechuun himataniiru. Pirezidantiin Faransaay Emmanuel Macron fuula keessa kabalaman kibba baha biyyattiitti daawwannaarra osoo jiraniiti namni namoota isaan simatuuf keessa dhaabate fuula keessa kan rukute. Yeroo sana eegdonni pirezidanticha bakkichaa fageessan. Taatee kanaa wal qabatee namoonni 2 to'atamuun gabaafameera. Namoonni siyaasaa waan raawwate balaaleffataniiru. Guyyaa irraa marsariitiin dhaabbilee fi miidiyaalee gurguddoo addunyaa kan BBC fi CNN dabalate gidduu galaan sa'aatii tokkoof adda cite ture dalaguu eegaleera. Sababni rakkoo daddabarsa neetworkii idil addunyaan wal qabataa jedhameera. Poolisiin federaalaa teekinooloojiin qaccee sanyii yookiin immoo DNA qorachuuf gargaaru yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessa galuuf akka ta'e beekseera. Kana dura qaccee sanyii qorachuuf gara biyyoota birootti ergama ture. Teekinooloojiin kun wayita biyya seenuu faayidaa maalii akka qabaatu dubbiimaan poolisii federaalaa Itoophiyaa obbo Jalaan Abdii BBC'tti himaniiru. ፖሊስ ዋናው ዓላማ ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት መከላከል ነው። hojiin poolisii inni guddaan yakki akka hin dalagamne ittisuudha. Yoo yakki dalagame ammoo qorachuudhaan nama yakka sanaan shakkame seeraaf dhiyeessuudha. Namoota yakkaan shakkaman amansiisuudhaaf sodaachisuu fi reebicha fayyadamuutu ture. Amma ragaan haala kanaan argame fudhatama akka hin qabne heera mootummaa irratti haala taa'ee jiruun hojiirra oolaa jira. Odeeffannoo fi teeknooloojii waqtiin hayyametti fayyadamuu qabna. Yeroo ammaa kanatti poolisii haala durbarameen shakkamtoota doorsisuu fi humnatti fayyadamuuf yaalan irratti tarkaanfiitu fudhatamaa jira. Hojimaata akkasii jijjiiruun teeknooloojiidhaan deeggaramuu qabna jenneetu gara kanatti kan galle. ከዚህ ችግር ውስጥ ወጥቶ ነው በቴክኖሎጂ ማስደገፍ አለብን የወንጀል ምርመራውን ዘዴ
በሚል ነው ወደዚህ የገባ ነው። ፕሮሰሱ ኦልሬዲ ተጀምሯል። adeemsi eegalamee jira. Namoonni ogummaa kanaan leenji'aa jiru. Yuunivarsiitiiwwan adda addaas kan akka Arbaa Minci dabalatee ogummaa kanaan barsiisanii eebbisiisuu irratti argamu. Sun akkuma xumurameen maashinichi gaafa biyya seenu yeroo dhiyoo keessatti eegalamaa jennee abdanna. ማሽኑ ከመጣ በቅርብ ጊዜ እናየዋለን ብዬ ነው የምገምተው። xumura rageenyeerraa godina Harargee baanaa cinaaksanii jiraattonni ganda daarii mukeessa jiraatan walitti bu'insa torban muraasa darban dhalateen miidhaan dhaqqabu BBCtti himan. Aanaan cinaaksan aanaa Tulluu Guuleed kan naannoo Somaalee jiruun kan waldaa geessu yoo ta'u waggoota 3 duras walitti bu'insi irra deddeebiin mudachaa ture. Jiraattota lama dubbifnee keessaa tokko ilma ishee dhabuu himti. Maabara horaa diyaawwee ganda daarii muujjaamti bakki inni itti du'e Nuur Abdii Addoosh wallahi gaa hagaan malee kawaan takkarratti sababa tokkorratti rajjeesin irra babbaaniin uyyuu boolisiin humnaan qabanii hoggudha oome humnaan qabanii uummanni kaan horii baafate isaan inni kaanne akkasi qabamee jechuunis hardame akkasirratti gaa kunoo harka isaanii bu'ee kunoo gaa kan lubbuun keessa jirtu akkasii haadiitti dhawanii sharroysanii jechuudha wanni nu hafeen jirtu diyaariin guutuu gubattee jirti manni tokko olin jechuudha. Qawweellee irraa fudhatan ilmumaa diira isaati kan dhawameelleen harka kana seentee sanis ni daawwa'ame. Wallahi diira kijingiin tan akkana ati yaarra guyyaan wamtuun jirtu oggu shabaaba xiqqeeshaa amma dura amma diiddeem hingeeyin kan akkana godhan wanni itti samirru hin jirtu jechuudha. Diyaariin mun keessatti kana diilaan du'e malee namni sharroysan kanaan nuushani namni kana sharroyfame jechuudha kanaan nuushan ammumaan ani beeku kan du'ee gara isaanitti bu'ee awwaalameenni isaa baa'uun qabu jechuudha. Mangistiin nuquban qabdu nuyyuu boolisiin nurra babba'aa jiran nuyyuu boolisii tan akka nurraa dhaaban barbaada. Diyaariin lolli gaggeeffamee namni lama namni tokko du'e tajaajila garee tokkommoo namni tokkommoo daawwaalan ta'a. Ishanii garee gama isaanii irraa dhufu gara shan gama isaanii irraa dhufu galee lola gaara keessa jechuudha. Lola dhahaata dhufaas lola dhokata lola gaara keessa dhokatanii gandeen irraa dhokachaa jiru dhokatanii halkan irraa shibaa dhoosu biyyaa fa'a osoo irraa afaan qabne dhoosu warreen gaara hojii ijoollee fi warreen nama horii dhoosanii horiirraa waan godhu akkanaa deemamaa jira jechuudha. Bulchaan aanaa cinaaksan waa'ee dhimmichaa dubbifne obbo Abdul Naasir Sheek Mohammad rakkoon jiraachuu himu. Ta'us rakkoo tibbanaaf poolisiin madda ta'uu hin mirkaneessine. Qaamoleen uummata keessa gama lamaaniin hidhatanii walitti bu'aa akka jiran BBCtti himaniiru. Rakkinicha nagaan furuuf mariin taasifamaa akka jiru kan eeran qondaaltichi walitti bu'iinsa tibbanaan abbootii warraa 500 ol buqqa'uu himaniiru. Rakkoon jira asitti gaa'u guyyaa rakkoon uumamu fi guyyaa rakkoon uumamnes wal qabachuu dandeessa. Rakkoon dabree darbee hin mul'ata. Qabeenya saamuun nama dhokatanii nama ajjeesuun nama madeessuun dabree darbeen mul'ata. Amma immoo fooyyessaatu ture. Haalli garuu guyyaa muraasa darbee kana keessa jiru gaarii miti. Iddoo garaagaraatti weerarri kan banamaa ture. Haa ta'u garuu lafti weeraramtee akkasitti qabamti jiru walumatti bu'iinsaatu jira. Walitti bu'amee gaafa waraanni jidduu seenu lolli ni dhaabbata. Kanaatu jira jechuudha. Gama lameenuu hidhateeti kan jiru. Hawaasnis bakka itti walitti bu'uu jirni fakkeenyaaf dheedumsa irratti bishaan irratti ammallee qaamni tokko tokko kan horii saamuu barbaadus jira. Wanni as jiru wanni naannoo kana jirutu kompleksiidha. Dabree qabeenya saamuun nama madeessuun dhokatanii nama ajjeesuun ni jira. Kanaaf dhimmi kun dhimma xiqqoo bubbuleeti waan ta'eef kompleksitii qaba. Mariidhaan sadarkaa naannoo lamaanitti xiyyeeffannaa argatee deemamaa jira akka mootummaa naannoo lameenitti. Abbaa warraa 580 kan darbee lameen kana keessa buqqee miidhaanis ni jira. Dhimma kana irratti yaada gama naannoo Somaaliin jiru hin arganne. Bakkeewwan kanatti raayyaan ittisa biyyaa bobbaafamee jiraachuu BBC'n bulchaa aanaa irraa odeeffateera. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC afaan Oromoo kibxata galgalaa kanuma. Boor sagantaa biraa walitti deebinaa odeeffannoon dabalataaf gara marsariitii keenya bbcafaanoromoo.com dhaquudhaan mil'achuu dandeessu. Yaada keessanis karaa feesbuukii nu barreessaa isiniin jenna. Sagantaa irraa kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Kan isinii qopheesse yaadataa biraanuudha. Boor walitti deebinaa halkan gaarii.